raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaanitti wixataa hanga jimaataatti galgaluu sa'aatii tokkorraa eegalee amma sa'aatii tokkoo fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetirbaandii 19 kiiloo heerzii 15,410 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Haqaa fi hanqii. Oromoonni haqatti amana. Dhugaa galchuu fi dhugaa fudhachuun haqa baasa. Haqni qaama qorqalbii isaati. Hanqiin namaa namatti darbuun qooda yookaan cubbuu jedhee amana. Haqa namaa hin dabsu. Garuu haqni isaa sarbamaa jira. Sagantaa kanaan haqaa fi hanqii faana dhoofnee dhugaa Oromoon dhabee fi lafarratti mul'atu iyyaafannee qorannee isiniif dhiyeessina. Haqaa fi hanqii. Malee uumamni darbuu nafu dhugaa malee nageenyi biyyaan dhufu abbaan dhugaa sobbuun barree sobaare abbaan biyya sarmee barree sarmaare likkilchi adaanya lakkii adaanya jabaan of biraa dhabe iyyee birmataa dhabe. Moggaasa maqaballeessi fi shororkeessummaa daba ittiin haqa sabaa dabsan. Dhaggeeffattootaa fi hordoftoota sagantaa haqaa fi hanqii akkam jirtu bakka jirtanitti nagaan keenya isin haa ga'u. Kun sagantaa keenya torbanitti al tokko guyyaa jimaataa isiniif dhiyeessinu. Walitti bu'iinsa yeroo garaagaraatti biyyattii keessatti dhalatan ittisuufis haa ta'uu garee itti xiyyeeffatu tokko laamshessee sochii dhorkuuf mootummaan Itoophiyaa wayita farra shororkeessummaa labsuu hubatama. Akeekni seera farra shororkeessummaa garuu dhugumatti akka shororkeessummaa hubatamu ittisuuf odoo hin taane haqaa fi gaaffii uummataa ukkaamsudha. Mootummoonni Itoophiyaa aangoo walitti dabarsaa yoo nagaan gocha kana aadeffataniiru. Miidhaan gama kanaan uummatarra ga'us daran hundee gadi fageeffachaa fi babal'achaa jiraachuusaas ni ilaalla. Egaa sagantaa har'aatiin dhimma shororkeessummaa sababa godhachuudhaan maqaballeessii fi daba mootummaan Itoophiyaa haqa Oromoo dabsuuf taasisaa jiru irratti xiyyeeffanna. Qopheessituun Urjii Waariyooti. Gulaalaan Abdii Waaqayyoo kan isin biraan ga'u mo'an Gurmeechaa Gammachuuti. Hanga xumura sagantichaatti turtiin keessan nu faana haa ta'u. Shiraan mirkana haaltee jirtuun bilisa baate. Impaayerri Itoophiyaa dabaan gaafuma ijaaramterraa kaasee hariiroon uummata Oromoo fi biyya Itoophiyaa jedhamtu kanaa akkasumas mootummoota Itoophiyaa jidduu jiru hariiroo cunqurfamaa fi cunqursaati. Uummanni Oromoo haqa isaa dabe qajeelfachuuf biyya isaa dhabes deeffachuuf akkuma falmaa itti fufeen aangawoonni impaayerattii sirna cunqursaa hamaa irratti diriirsuun gamtoomina isaa yakkan aadaa afaanii fi eenyummaa isaa akka gatuuf seeraa fi imaammata baafatanii ijaarsota uummatichaa mara barbadeessuu irratti fuulleffatan. Cunqursaa hamaan eenyummaa isaa jijjiiruuf irratti diriirfame irratti jabaatus uummatichi garuu bifa ijaarameen sochii isaa taasisuu hin dhiifne. Cabiinsa bara Minilik isa mudateen booda uummanni keenya baroota mootii Haayila Sillaasee kaasee akkuma isaa afaan jeen gara jalbaarraa bifa hawaasummaatiin itti aansee ammoo bifa siyaasaatiin ijaaramee falmachuu itti fufe. Mootummoonni Itoophiyaa gama isaaniitiin ijaarsota seeraan alaa taasisuuf maqaa fokkisaa itti maxxansuun tarkaanfii qabata kanaaf fudhatan immoo seera qabeessa taasisuuf dhabamuun isaanis hin oolle. Maqaawwan qabsaa'ota bilisummaa Oromootti maxxansaa turan keessaa kanneen akka Wambadee, Shiftaa, Sargoo-Gabbii fi kan kana fakkaatan fa'aa kaasuun ni danda'ama. Tooftaawwan jaarmiyaalee Oromoo jalqabuma isaan biqilan irraa eegalanii balleessuu kun jibbiinsa Oromummaa fi badhaadhina biyyasaa kan dharraanii irraa fudhachuu waan ta'eef akka sabaatti akka of hin ilaallee akka uummata bilisaatti akka of hin ilaallee haamilee isaa cabsuuf maqaa hin malleen uummaticha waamuu jaarraa hedduu dura eegalerraa hubachuu feesisa. Gama hundaan duulli Oromoo irratti taasifamaa ture kan ummaticha hoogganaa qaroo dhabsiisuu akkasumas jaarmiyaa dhabsiisuudhaan ummaticha gabrumsuu ture. Haalli kun har'as hin dhaabbanne.
Haleellaan hammaatan fulbaana 11 bara 2021 garee shororkeessitootaatiin Ameerikaa irratti raawwatamee fi namoota nagaa kumoota hedduu lakkaawaman fixee ture haala addunyaan tarkaanfii humnaa itti ilaaltu akka maleetti jijjiire. Seerawwan farra shororkeessummaas tumamuu eegalan. Itoophiyaanis dhiibbaa Ameerikaatiinis haa ta'u faayidaa tarsiimoo argatturraa ka'uun biriifattee seera akkasii tumuuf sardamte. Qabata kanaan immoo qabsaa'onni bilisummaa haqa saba isaanii deebisuuf akkasumas cunqursaa uummata isaanii irratti fe'ame humnaan cabsuuf qawwee kaasanis ta'ee karaa nagaa socho'an akka maleetti akka hubatamaniif karaa bane. Lammiileen yookiin gareewwan mirga saba isaanii sarbame qawweedhanis ta'ee karaa nagaatiin deebisuuf mootummaa morman seera farra shororkeessummaa kanaan miidhaaf saaxilaman. Itoophiyaanis lammiilee ishii ajjeesuudhaan hidhuu fi biyyarraa ari'uun biyyoota addunyaarraa sadarkaa jalqabaa irratti beekaman keessaa tokko taatee akka dhaabbilee mirgoota namoomaa hedduun saaxilaa turanii fi saaxilaas jiranitti shororkeessummaa jechuun maali? Eenyutu shororkeessaa ta'a? Ulaagaa kamiin ittaan sun ilaalla? Dhugaa dhugoomsan malee waliin gallu yaa wal. Akka addunyaalessaatti shororkeessummaa fi kan waaltaawwan hundi irratti walii galu jiraachuu baatus shororkeessummaa jechuun akeeka siyaasaa yookiin fedhii garee tokkoo galmaan ga'uuf jecha namoota nagaa irratti haleellaa raawwachuu fi kanas akka tarsiimotti dhimma itti ba'uu wajjin kan wal qabatu ta'uu addunyaan irra jireessi irratti walii gala. Biyyoonni guddina diimokiraasii fi diinagdee gadi aanaa qabanii fi mootummoota abbaa irreetiin bulan ammoo haleellaa qaama nageenyaa mootummaa irratti raawwatamuu fi jijjiirraa mootummaa humnaan raawwatamu kamuu akka shororkeessummaatti fudhatanii seera itti tumu. Biyyoota kanneen keessaa Itoophiyaan takka yoo taatu seerri shororkeessummaa bara 2020 fooyyessuun baastee kanuma mirkaneessa. Labsii lakkoofsa 1176 2020 keewwata 2 hanga 11 29 fi 30 jalatti hiikaa shororkeessummaa bal'isee tumee jira. Bu'uuruma keewwata 3 labsichaatiin shororkeessummaa jechuun akeeka siyaasaa amantii yookiin ilaalcha tokko galmaan ga'uuf jecha kutaa hawaasaa tokko yookiin mootummaa yookiin qaama mootummaa alaa yookiin dhaabbata addunyaalessaa tokko shororkeessuu fi sodaa keessa galchuudhaan madaa guddaa qaama namaa irratti yoo dhaqqabsiise, lubbuu namaa yoo gaaga'e, nama yoo bute yookiin dhabamsiise, qabeenya irratti, qabeenya uumamaa fi naannoo irratti badii yoo dhaqqabsiise yookaan tajaajiloota uummataa yookaan tajaajiloota hawaasaa akka maleetti yoo danqee yakki shororkeessummaa akka raawwatametti tumamee jira. Qabxiiwwan qabiyyee shororkeessummaa taasifamanii kanneen ibsaman irra hedduun uummata callisiisanii cunqursanii bulchuuf akka toluuf malee yakka shororkeessummaa ittisuuf akka hin taane hubachuun nama dhibu. Labsiidhuma kana keewwata 5 hanga 11 jalatti akka tumamettis yakki shororkeessummaa kanneen duraan ibsaman sana akka raawwatu namni tokko yoo dhaadatellee akka yakka shororkeessummaatti ilaalama. Kana jechuun mirga heeraa fi sanadoota idil addunyaatiin kennameef hojiirra oolchuuf murannoon kan ka'e ta'uu yoo ibsate mootummaan salphumatti dhaadannoo yakka shororkeessummaa raawwachuuf taasifame jedhee hidhuu fi seeratti dhiyeessuuf labsii kanaan aangeffameera jechuudha. Akkuma duraan ibsine qabata farra shororkeessummaatiin qabiyyeen keewwata 3 jalatti tarreeffame mirgoota diimokiraasii danquuf yaadameeti. Kanaafuu lammiileen wayita mirgoota uumamaa fi mirgoota diimokiraasiitti fayyadamuuf carraaqan mootummaan ammoo shororkeessummaa raawwachuuf osoo karoorsanii fi odoo qophaa'anii akkasumas odoo shira shororkeessummaatti jiranii yookaan deeggarsa yaadaa fi humnaa yookiin maallaqaa godhaa jiraniin akkasumas odoo kakaasaa jiraniin irratti dhaqqabee jechuudhaan akkaataa labsichaa keewwata 6, 7, 8 fi 9 jalatti tarreessan himannaa shororkeessummaa irratti banuuf ni danda'a. Kun kan mirkaneessu hiika labsii lakkoofsa 1176 2020 keessatti shororkeessummaaf kenname akka malee bal'aa ta'uurraan kan ka'e mirgoota namoomaa fi diimokiraasii kan daangessuudha. Kana malees meeshaa cunqursaa ittiin mootummaan abbaa irree mormitoota qawwee lolanis ta'ee karaa nagaatiin qabsaa'an ittiin rukutee umurii ittiin dheereffachuuf kan bocamedha. Gama hiikaa shororkeessummaa ilaallatuun labsii fooyya'ee bara 2020 bahe kun labsii dura turerraa garaagarummaa kan hin qabne ta'uusaati. Labsiin 652 bara 2009 haqamuunsaa himamee fi kan amma labsii 1176 muraa 2020 bakka bu'ee qabsoo qawwee fi siyaasa Oromoo bilisummaa gaggeessu kamuu danquuf jecha ABO shororkeessummaa moggaasee kan ture yoo ta'u, moggaasni shororkeessummaa kunis jijjiirama qeerroo Oromootiin dhufe hordofee mootummaadhaan haqamee ture. Mootummaan TPLF labsii shororkeessummaa duraatti fayyadamuudhaan
mallattoowwanii fi faaya oromummaa calanqisan kamuu bu'uura taasifachuun ittiin Oromoo adamsaa ture. Namoota sabboonummaa Oromoo qaban yookiin ilaalcha walaba ta'e qaban yookiin ammoo mirgoota namummaa Oromoof dubbatan yookaan namoota siyaasaa yookaan gaazexeessitoota odeeffannoo haqaa dabarsan kamuu ittiin adabsee hidhaa turuun ni yaadatama. Labsii 1176 muraa 2020 kanaanis waanuma dura Oromoo irratti raawwatamutu bifa haarayaa fi bal'ina qabuun irra deebi'ame. Gartuun EPRDF kan OPDO jedhamaa ture jijjiirama qabsoo qeerroo Oromootiin dhufetti dhimma bahee erga aangootti bahee booda gochootuma gaafa ergamtummaan raawwatu san kallattiin Oromoo fi daandii qabsoo Oromoo irratti raawwachuutti fufe. Labsii 1176 muraa 2020 erga baaseen booda caamsaa 6 bara 2021 waraana bilisummaa Oromoo kan damee waraanaa ABO turee fi ammatti damee siyaasas ta'ee damee waraanaa bakkatti dhuunfatee gaggeessaa jiraachuu labsirratti moggaasa shororkeessummaa karaa mana marii bakka bu'oota uummattoota Itoophiyaatiin dabarse. Moggaasa kana keessatti kalaqxoonni fi gooftaan OPDO duraa TPLF illee shororkeessummaan kan moggaafame yoo ta'u, waliigaltee araaraa TPLF fi mootummaa bilxiginnaa gidduutti South Africa Pretoria-tti mallatteeffame hordofee moggaasni shororkeessummaa TPLF irraa tibbana haqamuu danda'ee jira. Gaafa moggaasni shororkeessummaa labsamoo ABO WBO fi TPLF irratti waluma faanaa ta'us mootummaan mootummaa Oromooti jedhee himatu moggaasa shororkeessummaa jaarmiyaa Oromoo akka itti fufu gochuudhaan diinummaa Oromoof qabu mirkaneessuudhaan moggaasa shororkeessummaa gooftolii isaa durii qofa haqee jira. Yaakode lubbuun kutataa duute biyyatti balaan buute. ABO WBO'n shororkeessummaan farrajamuun akkuma ifatti beekamu shororkeessummaa balleessuuf miti. Yakki shororkeessummaa qaama farrajame kanaan raawwatame kan gareen mirgoota namoomaa walaba ta'e qoratee dhiyeesse tokkollee hin jiru. Mootummaan Itoophiyaa shororkeessummaa fi dhiittaa mirga namoomaatiinis waraana bilisummaa haa himatu malee waamicha dhaabbileen mirgoota namoomaa fi WBO'n mataa isaatiin taasise kan gareen qorannoo walabaa mootummaaf fudhachuuf fedhii agarsiiseen beeku. Kun kan agarsiisu mootummaan Itoophiyaa akeeka siyaasaa mataa isaatiif qofa akka seera shororkeessummaatti dhimma ba'aa jirudha. Sababa ABO WBO shororkeessummaan farrajeef qofa lammiilee Oromoo ABO wajjin hidhata homaatu hin qabne kumaatamaan ajjeefamaa, hidhamaa, qeerraa buqqa'aa jiraachuu quba qabna. Fakkeenya muraasa qofa eeruuf tokko yeroo ammaatti hidhamtoota siyaasaa 100,000 ol ta'antu Oromiyaa keessa jira. 2 hooggantoonni ABO harki caalaan hidhaa jiru. Sanuu kan manni murtii yeroo 2 fi 3 ol bilisa jedhee murteesseef seeraan ala ilaalchaa fi eenyummaa isaanii qofaaf hidhaatti dhukkubaa fi kan kana fakkaataniin dararamaa jiru. 3 uummanni keenya Booranaa hongee hamaan rukutamee loon miliyoona 3.3 ol dhabee beela hamaa keessa jira. Hongeen kun waggoota 5f kan ture ta'uu mootummaan beekus 5 of keessaa baastan malee qarqaarsa isiniif goonu hin jiru isaanumti isiniif haa dhaqqaban jechuun itti qoosaa tureera. Hongee fi beelli akkan ibsamnes ukkaamsaa tureera. 4 lammiileen qe'ee fi jireenya isaaniirraa buqqa'anii biyyuma ofii keessatti baqataa ta'an lakkoofsi isaanii kan yeroo kamiituu caalaa guddaadha. 5 lammiileen Oromoo waggoota 5 darban keessatti ajjeefaman kanneen mana hidhaa keessaa baafamanii rashanaman dabalatee yoo idaaman kanneen bara qabsoo 50 darbanii caalaa guddaadha. 6 duulli Walloo irratti barayyuu waqtii Ramadaanaa eeggatee leellistoota nafxanyaatiin gaggeeffamu bu'uurri isaa uummata Oromoo Walloo Oneeg Shanee shororkeessadha jedhanii farrajuu irraa madda. Uummata guutuu shororkeessummaan farrajanii hanga danda'an ajjeesanii hidhanii qabeenyaa fi mana ilmaan Oromoo gubuun akkuma itti fufetti jira. Bakka gandoonni hedduun fi magaalaan guutuun ibiddaan itti barbadaa'anillee gabaasaa turuun keenya yaadannoo yeroo dhiyooti. Fakkeenyaaf qofa kaasne malee gaagaamni sababa Oromoon shororkeessummaaf farrajameef Oromoon irra ga'ee lakkaa'amee ittiin ba'amu. Oromoon yoo mirga isaa gaafatee Itoophiyaa waan shororkooftuuf mootummoonni dhufaa darbaa Itoophiyaa impaayiratti Oromoo irraa baraaruuf jecha Oromoodhaan shororkeessaa jedhanii itti duulaa ba'an. Har'allee sanumatu itti fufe. Araarri TPLF waliin taasifamuu danda'ee waraana bilisummaa Oromoo waliin taasifamuu hin dandeenye. Araarri Tigraay waliin godhame Oromoo waliin garuu afan faajjii fi burjaajii uumuuf jecha olola oofamuun ala yaadamuu hin dandeenye. Moggaasni shororkeessummaa TPLF irraa kaafamuu danda'ee waraana bilisummaa Oromoo irraa kaafamuu hin dandeenye. Kun immoo uummata Oromoo gatii guddaa kaffalchiisuu akkuma itti fufetti jira. Yaakode ulaa warra gullallee cufuun sun hin uumalle.
Walumaa galatti Oromootti maqaa hin taane moggaasuudhaan siyaasa hawaasummaa fi diinagdeerraa moggeessuudhaan Itoophiyaa ijaaruunis ta'ee aangoo murna tokkoo baraaruun akka hin danda'amne hubachuun barbaachisaadha. Impaayirattii kana federaalessuu fi dimokiraatessuudhaan mirga uummattoonni hiree ofii murteeffachuuf qaban kabachiisuun yoo barbaadame siyaasa dullacha uummata yakkaan farrajuu fi Itoophiyaa Oromoo moggeessuu fi abaaruu keessaa bahuu feesisa. Oromoo walakkaa biyyattii ta'e kanatti maqaa adda addaa moggaasanii siyaasa diinagdee fi hawaasummaa biyyattii irraa moggeessuun biyyattii dhidhima keessa buusa malee fala fidu. Gaagama diinagdee amma biyyattiin keessa jirtuu fi qaala'insa jireenyaa seenaa biyyattii keessatti mudatee hin beekne kan fide rakkoo hunda humnaaf furuuf yaalii taasifamedha. Rakkoo Oromoo fi Itoophiyaa jidduu jiru humnaaf furuuf yaaluun balaa kanaa oliif of kaadhimuu waan ta'eef warri biyya bulchina jedhan of ilaaluu qabu. Gama tokkoon nuti mootummaa Oromooti ofiin jedhaa araara Tigraay waliin taasisan kana Oromiyaa keessatti taasisuu yoo hin barbaadin takkaa'uu Oromoo tuffachuudha yookaan ganiinsa guddaadha. Warruma dur ergamaa fi turan sanirraa shororkeessummaa haqanii warra xurree qabsoo bilisummaa Oromoo saaqeen abawoo shanee jedhanii jibbaan guutamanii araara dhiyeessuun hin malle. Kun jijjiirama qeerroo 5,000 ol itti dhumtee fi 23 ol qaama itti hir'atee tuffachuu fi gatii dhabsiisudha. Qaamni nageenya lammiilee eeguuf dirqama qaba. Kan siyaasarraa bilisa ta'ee paartilee hunda ija tokkoon laaluu qabu yoo siyaasa farrajuu fi maqaballeessii dalaguu arguun nama gaddisiisa. Qaamoleen haqaa fi qaamoleen nageenyaa haqa lammiilee isaanii qixa heeraa fi seera mirgoota namoomaatiin baachuu dhabanii meeshaa siyaasaa taasifamuudhaan shororkeessummaa mootummaan uummata irratti labse raawwachiisuu hin malle. Gorsi akka sagantaa kanaatti qabnu kana. Paartiin Bilxiginnaa jedhamu qaamolee nageenyaa akka poolisii fa'aatti rarra'uu dhiisee of danda'uu qaba. Rakkoo siyaasaa waraana bilisummaa Oromoo waliin qabu akkuma kan TPLF furetti furachuu qaba. Poolisiinis hojii heeraa fi seeran qofa itti kenname raawwachuuf waadaa itti gale qofatti xiyyeeffachuu qaba. Uummata Oromoo guddicha sirna gadaa kalaqee mirga namaa fi sa'aa darbees mirga bineensaa fi bosonaa kabajaa as ga'e kanarratti maqaalee hin malle kanneen akka wambadee, shiftaa, shanee, shororkeessaa, dhiphoo, zaranyaa, ganxaayii, zawganyaa fi kan kana fakkaatan moggaasuudhaan hirmaannaa siyaasaa hawaasummaa fi diinagdeerraa moggeessuuf dhama'uun armaan dura hin hojjenne ammas hin hojjetu. Yoomilleen hin hojjetu. Siyaasni shiraa warra Habashaa dullooman akkanaas eenyumaanuu hin fayyadu. Oromoon mootummaa Bilxiginnaan hoogganamu kana keessa jiran dubbii keessatti ija qabdu tana sirriitti ilaaluu qabu. Oromoon shororkeessaa miti. Gabaabumatti Oromoon wal kabajee jaarmiyaalee qabu gama ilaaluunis maqaa sirriin wal waamuu qaba. Namni araara fedhu dura maqaa sirriin wal waamuu eegala yookiin ololuma ta'a. Fakkeenyaaf ammatti paartiin maqaa badhaadhinaa yookiin shanee yookiin abawoo shanee jedhamee boordii filannootti galmaa'es ta'ee kan daggala jiru hin jiru. Kan boordii filannoo beeku paartii maqaa badhaadhinaa fi abawoo jedhamuun galmaa'anidha. Kanaan achi qaamni qawweedhaan mootummaa Bilxiginnaa falmaa jiru immoo waraana bilisummaa Oromoo akka ta'e mukaa fi citaatu beeka. Deemsi siyaasas ta'e ijaarsa biyyaa kan maqaa hin jirre namatti baasuu yookiin diffaayin gochuu, maqicha fayyadamanii maqaa xureessuu fi faaluu yookiin diffeem gochuu fi tarkaaffii diinummaa ni barbadeessina jedhu fudhachuu yookiin destirooyi gochuu akka tarsiimotti ilaaluu eessanuun ga'u. Xumurree horaa bulaa. Dhugaan ifa jaallatti ofee biyya daabatti. Dhugaan ifa jaallatti ofee biyya daabatti. Uumaa malee uumamni darbuu rafu. Dhugaa malee nageenyi biyyaan dhufu. Abbaan dhugaa sobuun barree sobaare. Abbaan biyya sarmeen barree sarmaare. Tikikilchi adaanyaa. Lakkii adaanyaa. Gameessi qalbii yabbuu. Onneen isaa sodaan qabu. Michooma dhugaa malee barbaacha dharaan labu. Dhugaa dhugoomsan malee waliin galu yaa wale. Egaa yaa wale, egaa yaa wale, egaa yaa wale. Maayyoo sii galee, egaa yaa wale. Dollaan sii galee, dhiibbaa daangalee. Haqaa fi hanqii.
Oromoonni haqatti amana. Dhugaa galchuu fi dhugaa fudhachuun haqa baasa. Haqni qaama qorqalbii isaati. Hanqiin namaa namatti darbuun qooda yookaan cubbuu jedhee amana. Haqa namaa hin dabsu, garuu haqni isaa sarbamaa jira. Sagantaa kanaan haqaa fi hanqii faana dhoofnee dhugaa Oromoon dhabee fi lafarratti mul'atu iyyaafannee qorree qorannee isiniif dhiyeessina. Haqaa fi hanqii